Hello everybody, my name is Jafar Abdullah. Hakam jirtani ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundumti keessaniyyuu harraga waa'ee dhimma jimmaa hiriira hadda irratti baanii irratti dubbachuudhaa fi mari'achuu fi akkuma isin argitanuu biyya Faransaay irraa akka nam tokkotti akka dhalataa jimmaa tokkotti yaada waliif qoonna jedheetan obsaa aliitii wajjiniin stuudiyoo isaatti argamuun har'a gaafif deebii xiqqoo waliin taasifna. Hundumti keessaniyyuu akkuma seentanii viidiyoo kana sheerii godhaa namootan 2,000 hanga 3,000 barbaanne jechuudha. Viidiyoo kana sheerii godhaa isiniin jedha. الكابولا فينا ما هجمت كان وربع جساي سجوا نمكم دبشان نمكم مودر أوريدو فنيس داوتشون الدنيا سكنتات هنا نجلك أمنا غافي مراسان سيفكابا واي هريرا راتيرتي جتشودا كناف جما ياده خنيتي دبرة نموني دبي أفوري في كاسوما سيراني جراني ياده خنيت الكابوك أمنا يرو متر عقبوني سيمبر باتشيسو so gaggabab sineti kha copy kenya tumurre baanu taha khanafu bagana giyaan dhuftan isinin jecha Jaafaris arra nabiratti arkama qaama nabiratti arkama studioti jedhufe yaadanaaf kanu daaf ayyamama to daaf iddu galatumin sinja galatama baleesadeenya tole gama yaada kenyatti dabruudhaan duratti mee sagaleen teenya qulqullinaan akka isinii dhagahamaa jirtu nuuf ibsadha. Namoonni nu daawwachaa jirtan mee sagalee sirriitti dhagahamaa tole ayyee sagaleen dhagahamaa jirti so sagaleen dhagahamaa jirti gama yaada keenyatti dabruudhaan qabna akkuma beekamu haala yeroo irratti yaada jechuudha yaadni keenya haala yeroo irratti keessaafuu hiriira irraan tana magaalaa Jimmaa keessatti deeggarsa biltiginnaatiif bahame kana wajji wal qabsiisneeti jechuudha irratti mata dureen keenya jechuudha irratti dubbachuu deemnu hiriira biltiginnaadhaaf gama t-shirtii uummataaf raabsuudhaaf magaalaa Jimmaa keessa deemanii maallaqa waliin jechuudha t-shirtii kananii fi uummata gama biltiginnatti fidaa jiranii wanni isaan godhaa jiran kuni haala kamiin ilaaltaa hajuun raayin gaafiti eegalaa achi booda immoo gaafii du'aanis si qabuuf gaggabaabsee kana deebistu marfaati. Tokkoffaa maal seetee uummanni keenya uummanni Jimmaa yeroo adda addaa irratti wargaaraatti Facebook kana keessa namoonni Facebook namootan Jimmaan arrabsan yeroo baay'ee argaan ture. Ajandaan inni itti kaa'ame tokkoffaanii waa'ee Dr. Mararaa Guddinaati. Dr. Mararaa Guddinaani lafa malee nama hin qabnu jechuusaa Allah waalimontaan argisiin jiru garuu jecha dhageenya kanas inni wanti inni gabba'ee haasa'eef yookiin immoo wanti inni barreessu tokko hin jiru yoo argiteetta ta'e garuu ajandaan suma sana qabachuuni ummanni keenya anisa
gara kootiitti jechuudha. Jecha kana baay'een aaree jiran. Akka nam tokkotti akka dhalataa Jimmaa tokkotti jechi nuun jedhame suni jecha Oromoo tokkorraan eegamne, jecha nama guddaa tokkorraan eegamne ta'uu isaatiin uummanni keenya aarii sana biltiginnaa yookiin immoo tisheertiin hojjechiifamuudhaanii birriin miiliyoonaan lakkaa'amutti dhangalaafamu har'a magaalaa Jimmaa keessatti hiriira ba'anii jiranii. Ani akka nam tokkotti akka dhalataa Jimmaa tokkotti ilmaan Oromoo kutaa 11 irraa adda wanta ta'uu hin jiru isin jedhan. Tole deebiin kee aarii isaan Dr. Mararaa irraa qabaniitu biltiginnaa akka deeggaran isaan godhee tajaajiltuuti. Yaa. Kanaaf ammoo asirratti waan isin jechuu barbaadu. Dr. Mararaa Guddinaa yookaan Profeesar Mararaa Guddinaadha. Inni akka nama tokkotti paartii Oromoodhaa kana gaggeessaa jira. Abbummaan fedheehu yoo paartii Oromoo keessaa uummataadha waajjee uummanni guutummaatti paartii sallagatee gama paartii Oromoodhaa hin ta'in kan saba biraatiin hundeeffamtetti deemuu hin qabu yaada kiyya garuu tahee Dr. Profeesar Mararaa Guddinaadha. Jecha kana jechuu isaa ragaa qabatamaan tokkollee hin jiru. Nama wayii tokkotu aappii Play Store irratti fi App Store irratti jechoota hayyootaa jechuudhaan aappii tokko keessa galchanii aappii jechoota hayyootaa jedhutu jira. Aappii san bara 2015 keessa kaniin arkee aappii san keessatti jecha kana agarre. Aappii kana immoo eenyu akka barreesselleen hin beekamu. Wanni kun oduu sobaa ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a wanni addaan baafannee isarraa jiru garuu ammoo jecha hagana kanaaf jee ammaan tana jechi kun gama adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Jimmaa keessa lafa malee nama hin qabnu yoo ji'an amma akka kiyyetti wanni nuti fudhadhu Jimmaa keessa nama jechuun oofisa dhaabbilee yookiin biiroo wayii Jimmaa keessa nama nuti bikka nubu nama bakka nubu qabnu miseensa qabnu Jimmaa keessa harki keessa illee qabaachuun turre isaan nama kaafaa'uun jechuudha. Ammaan tana achitti biiroo banatan. So jechi inni Jimmaa keessa nama hin qabnu jiru kuni karaa hedduudhaan ilaalama. Amma maal seetee tahee garuu kanaaf jecha wanni kanaa kuni uummata addaan qooduudhaaf ittiin fayyadamanii namoonni tokko Profeesar Mararaan uummata Jimmaa arrabsee gama joo jijjiiruudhaan gama ifii barbaadanitti jechuu haasa'u san gama ifii barbaadanii jijjiiranii oofu jiran. Waan kanarratti akkam jetta? Wanni kun quubsaa maal seetee Dr. Mararaan hajedus hadhiisus uummata Jimmaa dhiifama gaafachuu qaba. Paartileen isaa yookiin kafaa'oon Jimmaan keessa dhaquu barbaadesi. Miidiyaa OMN irratti OBS irratti ta'e miidiyaaleen Oromoo baay'ee jiranii achirra gabba'ee hajedus sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u wantichi kuni maaliif yeroo baay'ee ittiin arrafamaa turre yeroo baay'ee ittiin xiqqeeffamaa jirra. Sababii kanaan Dr. Mararaanii sababa Profeesar Mararaa Guddinaa jechuudha. Dr. Mararaa Guddinaa jennu Profeesar dhiisiiti amma. Dr. Mararaa Guddinaa jechuun maaliif ilaalummaa kana itti hojjetee itti lafee itti argate. Yoo argate si angara kootiin Mararaa Guddinaan jedha. Maaliif ati jedhi malee Mararaa Guddinaan jedha. Mararaan Guddinaa uummata Jimmaa dhiifama gaafatee duula na filadhaa magaalaa Jimmaan sana keessatti uummatni Jimmaa yoonni kana dhiifama gaafatee gabba'ee abbaa filate abbaa barbaade filachuun mirga qaba. Gaafa mirgaaf heeraaf mirga isaa bara jechuudha. Maaliif Oromoon inni qabsaaruuf? Uummanni keenya uummanni Oromoon qulqulluuni abbaa filatu ni beeyti. Namni maallaqaa fi tisheertii kannanii fi uummata haga san baasuun kun uummatii miti. Namoota hagam takka akka kaafaa'uudhaaf Harargee irra bahan Arsirratti godinoota Oromoo garaagaraa irratti harkaa turre jechuudha. Hagam takka baay'inni uummata akka isaan duuba jiru. Tahee garuu asirratti illee Jimma irratti illee wanni kun Jimma guutumaa guutuutti biltiginnaa deeggartii yaadni jaamuun jiru. Jarri har'aan tanaa bahan kun uummata deeggartoota isaaniitii agarsiifatanii garuu borumtaa yookaan guyyaa biraatiif gaafa kaafaa'uun achi deemtee uummata Jimmaa qulqulluu qeerroo fi qarree Jimmaa kan waliin agarru tahaa. Ati akka nama dhuunfatti mormii guddaa irraa qabda. Mormii ati dilana hunda irraa qabdu maalii fi jecha kana jaadhamu biltiginnaan hojii biltiginnaan hojjetti. Kasi gammachiisee ati isaan akka deeggartu si godhee jiramoo jechuma saniitu akka biltiginnaa deeggartu si godhe. Ani dhaaba tokkorraa bilisa biltiginnaas hin deeggaru kafaa'us hin deeggaruun durumaa qabe. Garuu ani kan hin deeggaraa ture Jawaar Mohammadii hanga addas taanaan Boris taanaan nan deeggara. Garuu dhaaba sana dhaaba kafaa'u jedhamu sanas hin deeggaruun.
waan hin deeggarreef immoo yaani dhaaba tokko akka hin deeggarre durumaa qabeen dhaaba hin deeggaruwan. Maal deeggarta? Nam tokko hin deeggaruwan. Garuu haqa ilmaan Oromoo maaliif namoonni baay'een aktivistoonni baay'een kanatti Facebook irratti ilaaltu guutuun jaraa guutumaan guututti maallaqni kaffalamee fi kafaa'u maallaqa kaffalee fi kan jarri duula kafaa'u filadhaa jedhanii kan dubbatan miiliyoona jiranii jechuudha. Biltiginnaa keessas immoo akkuma xallalaatte magaalaa Jimmaa keessatti tisheertiin hojjechiifamee fi maallaqni kaffalamee fi akkuma kana akka jarri biltiginnaa deeggaranuu fi namoota kakaasuudhaan jechuudha magaalaa Jimmaan keessatti kan godhame kunis maallaqa fudhataniiti jechuudha. Ani immoo sanarraa gatiin bilisa ta'e jennaan uummata kooti uummata saba bal'aa uummata Oromoo wajjiniin waan sobaaf dhugaa ta'e jechuudha adda baasee uummata Oromootiif ibsa godha jechuudha. Yeroo baay'ee ona argitee jiraatte jechuudha. Ayyee amma yeroo garagaratti miseensa kaafaa'uudha ni hidhama. Ati sagalee uummata kiyyaafin tahaa dhaabarraa bilisaa jecha akka aktivistii tokkotti si gaafata. Akka aktivistii dhaaba garagararraa bilisa ta'e tokkotti yeroo garagaratti miseensota kaafaa'uutii fi akka isaan deemanii hawaasaa wajjin waliin agarreef gurri yeroo adda addatti godhaa turan. Sun immoo seeraan ala. Kanaammoo akkamitti ilaaltaa gizee jara isaanii deeggartoota isaanii arraan tana haala saniin hiriira bareedaa qindeessanii fi kaafaa'uudha akkam deemamne akkam gaggeeffamne godhanii ofii gaggeeffatan wanni kun haala kamiin ilaaltaati. Sun immoo inni uummanni keenya uummanni Jimmaa aaree jiru yeroo baay'ee irratti argitee raatte uummata Jimmaa kana dhaggeeffadhu waan kana uummata Jimmaatti wajjin wal qabatee jira maaliif seeta yeroo baay'ee walaaltee raatte namoonni baay'een Jimmaa kana aadaa si seenaa si jechuudha. Seenaa Oromoo kutaa ganda kamiitii gadi hin qabu jechuudha Jimmaan si galee seenaa Oromoo kutaa 11tii gadi hin qabu jechuudha. Garuu immoo akka waan Jimma qabsaa'aa hin qabne akka waan Jimmaan goota hin qabne jechuudha. Yeroo baay'ee akka seenaan Jimmaa hin dubbatame akka seenaan Jimmaa gabba'ee miidiyaa irratti poostiin godhamne yoo argitette ta'e bara 2016 2017 2018 Facebook kana irratti dubbataan ture jechuudha. Garuu hamma bara 2019 ergii kaaffeenii Jimmaan dhayxee hafilatamtu yookiin immoo kaaffeen gara Jimmaa hadeemu jedhameeyyi aktivistoonni garaagaraatii fi miidiyaaleen garaagaraa jechuun seenaa Jimmaa gabbaanii haasa'uu eegalan jechuudha. Ji'a tokko gunne 10 kana keessa seenaa Jimmaa kan jarree haasa'uu eegalan malee kanaan dura Jimmaan jiraachuudhuma siyyuu maqaa siyyuu kan hin dhoofne namoota aktivistoota baay'een beekan si galee namoota baay'een hamma yeroo hammaa kana jechuudha. Bultii sadan kana keessa seenaa Jimmaa gabbaasanii waraqata irratti barreeffatanii jechuudha. Jimma ergasii akkana turte Jimma ergasii aadaan si seenaan si akkana turanii akkana wantoota adda addaa kana hamma fidan kanaan dura eessa dhaqan. Bulchitoota Oromoodhaa kan turan jechuun OPDOdhaa kan turan keessaa illee Jimmaan qoodanii qabdi. Sadarkaa pirezidaantitti illee jechuudha. Muktaar Kadiitaa fudhannu bulchuu ture jechuudha Oromiyaa bulchuutti. Waan Jimma ta'eefi miti gaafa san namni isa jibbe. Waan inni uummata irratti waan gocha uummata irra godhame sana jecha jibban. Abiyyiin gaafa dhufu Jawaar ta'ee ana ta'ee si ta'ee hundi keenyaahu deeggaruu turre. Waan inni Jimma ta'eefi miti ka deeggaru. Waan inni uummataaf waan gaarii hojjete inni itti abdannuuf ilma Oromoo waan ta'eefi. Garuu arraan tana gizee gandummaadhaatti uummanni gocha isaa laalee masgida inni gubulaalanii jara jala deddeemuu isaa laalanii waa meeqa isa madaalanii waggaa tokkoof waa keessatti isa mormuu eegalte hayyoonni Oromoo guututti jechuudha akka Yaayaa Bashiir ta'ee Jawaar Mahammad hundummaanuu jechuudha warri duraan isaa deeggaran isa mormuu ka eegalaniif Jimma waan ta'eef miti silaa Jimma ta'e guyyaa jalqabaa sanirraa isa mormuu eegalan namni hojiidhaan madaalama malee gandaan hin madaalamu arraan tana garuu biltiginnaan maal godhu jira jechuudha Dr. Abiyyiin uummanni isa mormuu eegallaan kara ganda isaa dheessuu ati mataa keetiif ji'a dura ni yaadadha yeroo ati masaraan Abbaa Jifaar haa ijaaramu maaliif baajeta baafsanii hin ijaaran jedhanii gaafa uummanni iyyaa turre san yeroo sanitti waa takka hin goone arraan tana garuu uummanni itti kaanaani waan hin Jimma ta'eef Jimmaaf akkanaan godha jedhee jechuudha. Gama uummataa gad deebi'ee masaraa mootummaa sanillee masaraa mootummaa Dr. Abiyyi miti. Dr. Abiyyi miti kan ijaarsise. Masaraa mootummaa isuma nu asirratti Feesbuukiin iyyinee halkaniif guyyaa namoonni baay'een jechuudha. Feesbuuk irratti gaafa iyyinee. Arra filannoo wal jala dhiyaannaanii jechuudha waan kana kan godhamu eegale. So kana uummata ittiin waan Jimma ta'eef na roorrisanii yaada jiru kana fiduu jira. Anammoo kanammoo hojiidhaaniin sitti agarsiisu jira jechuudha. Maaliif jennaan jarri Oromoodhaa guututti warri isa deeggaruu ture san Oromummaa isaatiif arrallee wanni isa mormaa jiraniif dalaguma isaatiin malee gandaaniif kana gandaa wajjin osoo waliin qabsiifne
paartiidha jechuudha. Paartii biltiginnaatii fi paartii kaafaa ofirraa dubbachuu jira. Paartii kana ammoo ati deebitee uummanni akka deeggaru haa godhe waan isiin uummata Oromoo hin tuqinii fi yadda. Garuu isiin uummata Oromoodhaa sirriitti miitee jirti. Paartiin itti eega hundeeffamtee jechuudha. Sirriidha inni paartiin biltiginnaa Oromoodhaaf waan baay'ee hojjetee jira. Sana saaqaa wanta hin hojjenne hin jedhu hin jiru si galee. Aktivistii baay'ee gara biyyaatti deebifteerti. Rakkataa baay'ee gargaarteerti. Kan manni irratti caccabe mana ijaarteerti. Oromoo Somaaleerraa buqqee miliyoona 1,400 akka jarri biyya kutaalee Oromiyaa kutaalee hanga akka Jimmaa Baaleedhaa fi gandootaan Arsii keessa gandoota Wallagga keessatti illee akka jarri qubatanuu fi manni ijaaramuu fi biltiginnaadhuma godhee sana qofatu hin ta'in Beenishaangul Gumuzitti jechuudha. Uummanni Gumuziin jechuudha Oromoo Wallaggaa fixaa turte. Sanas illee irraa dhaabsisee uummata Somaalee abdii illee hiisisee jira. Maqaleetti illee galchee jira. Sanas hojjetee jira. Kan Eertiraan araaramtu dhiistus Oromoodhaaf faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Si galee sanas immoo achitti dhiibnee garuu immoo inni na aarsee Dr. Abiyyi akkan jibbu yookiin immoo akkan namichicha sana akkan qeequ kan na godhe tokkoffaani. Sababi inni siidaa Haile Sillaasee mtini masaraa Afrikaa mtini Adiraashaa Afrikaa sana keessatti dhaabuu isaatiin tokkoffaa isarrattis gabbee viidiyoo hojjedheen ture. Sanatu jiru masaraa Minilik keessatti Minilikiin fayyaa deebisee kaasee dhaabuu isaatiin Dr. Abiyyi irratti aaree jira jechuudha. Maaliif hojiin ittiin manni isaa madaalee san qofaa miti. Amma fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa miliyoonaan ka buqqee aktivistoota marraan tana gama dhaabaa dabalamee warruma akka Hamzaa Booranaatiif Jawaar Mohaammed fi uummata Oromoodhaa bal'aa warra ala jiru jechuudha. Asii akkaawuntiitti maallaqa galchinee uummata saniif haala mijeessaa ture. Hawaasaa fi mootummaa yoo wal qabate waan takka godha malee biltiginnaan mataa isitti waan san hundan goonee maallaqa dila san kabaasee hawaasa uummata Oromoodhaa daa'ima miskiina qabu hundinuu maallaqa biliyoonaan lakkaa'amusan jechuudha. Maallaqa Itoophiyaatti ka darbee uummata. Waan kana ka godhe uummata. Mootummaan kun ammoo uummata wajji yoo hin hojjentu ta'e ammallee faayidaa takka hin qabu. Yeroo sanillee waan kana kireeditii mootummaa qofaaf kan nu ulfaata. Warra halkanii guyyaa itti dhabee hojjechaa jiru warra OMN ta'e aktivistoota garaagaraa ta'e halkanii guyyaa itti riba dhabanii buusii kana biyyoota adda addaa deemanii guuraa turan. So kana kireeditii biltiginnaa qofaaf kan nu ulfaata jechuudha. No biltiginnaa qofaaf miti uummata wajjin malee biltiginnaa wanti inni tokko hojjechuu hin danda'u si galee inni sirriidha. Garuu biltiginnaanis biltiginnaa wanti jedhamu si dheengadda dhufe ji'a tokko hin guunne si galee yookiin ji'aaf bultii 15 hin caalu jechuudha si galee. Yoo laalteeraatte Dr. Abiyyi uummanni Oromoon filanne si galee. Dr. Abiyyi Oromoo miti kan filate. Dr. Abiyyiin mangistiin kun mootummaatti amma ta'aa jiru Dr. Abiyyiin kun namni maraxeetii miti kan achirra kaa'ame. Si galee namni jaallatee kaardii korojoodhaan yookiin immoo sanduuqa keessa kaardii buusee Dr. Abiyyiin nu bulchaa nu iftaa jedhee wanti inni filate tokko hin jiru Dr. Abiyyi. Si galee Dr. Abiyyiin gaafa namichi kun Hayilamaariyaam Dassaalany irraa bu'u namarra kaanu dhabuudhaan jechuudha. Lammaa Magarsaatti kan ilaalu Lammaan Magarsaa ofii isaarra dabarsee Dr. Abiyyiif kenne jechuudha. Asumaaniyyi Oromoon sila qabsaa'aa turte jechuudha. Namichi kun gara fuulduraatti nu fayyada jechuudhaani Dr. Abiyyiin ilma Oromooti kan masaraa mootummaa keessa jiru jettee achitti jabeessaa turte si galee. Garuu immoo gaafa Dr. Abiyyi siidaa sana fidee achirratti dhaabu eegaltee jechuudha. Oromoo hundaa miti ammas taanaan kan Dr. Abiyyi jibbu si galee. Oromoo hundaa miti. Ani yookiin nan jaalladha taate hin jaallattu ta'a namoonni baay'een waan jaallatus ni qaba. Waan deeggarus ni qaba. Kanaafiyyuu Dr. Abiyyi kan filate Oromoos miti Itoophiyaan sun iyyuu Dr. Abiyyiin hin filanne. Nuti filatee namoonni baay'een jiran Oromoo filatee Dr. Abiyyiin achi keenya nuti achi kaa'ee jennaan maaltu akkas godhee jennaan maaltu akkas godhee Dr. Abiyyi mootummaadhaan wanti inni korojoodhaan isa hamma dhufu Dr. Abiyyiin inni filatamu. Hamma kaafaa filatamu. No jechuuni kufus ka'us kaafamuun filatamus biltiginnaan filatamus kanaan booda jechuudha. Kanaan booda korojoo keessa bu'ee abbaan filatamu ilaalamee wanti uummanni filate wanta sagalee uummataatiin dhufe kan akka mangistii tokkotti akka aktivistii uummata sagalee uummataa tokkotti gama biltiginnaadhaatti jechuudha ammaan tanaati wanni godhu jirtu jechuudha. Difeensii godhu jirta jechuudha uummata sanii fi wanni godhu jirtu. Difeensii wanta godhu jiru. Laala amma wanni jira biltiginnaanii maallaqaan uummata bitaa jirti.
Kafaanis uummata maallaqaan uummata bitaara. Wanni isaan kana na jechisiise ammoo ummata amantana maallaqaan bitanii dubbisiisan biyyarraa ifin asirraa Ayrooppaarraa namoota bitamu akka taayyeefan nama bilbilanii nama si galu deemu jira. Ani sitti meen jira. Nama qabatama. Kafaa'oo ta'ee dhaabbileen Oromoo tokkoyyuu kan tola hojjetu hin jiru. Hatta aktiivistii kan kafaa'oo ta'ee kan bilxiginnaa ta'e kan Oromoof qullaa yookiin natsaa tola kan hojjetu hin jiru. Isas immoo keessa bu'ee ilaaleera amansiis galee. Namni tola tokko hojjetu hin jiru. Yoo ilaalteeraatti Baqqalee Garbaa maal jedhe? Qeerroo jedhe. Birrii isiniif kennan gaafa isinirraa kennan birriin kun ummatumarraa bahee isinitti deebi'a birrii fudhadhaa nu filadhaa jedhe. Viidiyoon isaa asirra jira jechuudha. Si galee kanaafiyyuu wantichi kun wanti inni ilaalchisu jechuudha. Ummataaf maallaqa raabsanii aktiivistii namootaan yaanii fooloo nama 200,000 2,300 qabu nama kan keetii yookiin nama kan kootiitiif maallaqni xiqqaa wayii kaffalamee fi asiin akkan gabba'ee kafaa'uu faarsu. Na gochisiifama deeggartoonni koo kan na hordofanu namoonni baay'een jechuudha guutuun jaraana jala dhufanii mungkin waan anadha ka'ee waan kana nyaatina waan kana nyaadhaa yoon jedhee deeggartoonni koo kan na deeggaranu asumaan deemanii waan sana bitatanii waan sana nyaatanii jechuudha. Kanaafi biltiginnaan gaafa birrii kaffaltee fi amma hangaasaa fudhannu hangaasaan kun kanaan dura maal hojjetaa ture eenyuun deeggaraa ture. Hangaasaan amma kanaan dura dhaaba Kamaal Galchuu deeggaraa ture. Gaafa guruupiin banamee guruupiin sun banameenaan hangaasaan maallaqa naa buusaa jedhe. Maallaqa naa buusaa jennaan yoo ilaaltee ta'e namichi tokko jechuudha gabbee hangaasaan maallaqa naa buusaa jennaan ijoolleen keenya ijoolleen Arsii jechuudha maallaqa buusuu fi didan hangaasaadha. Si galee kan inni Kamaal Galchuu keessaa bahee maaliif achi keessa galee waan saasittan himaate jechuudha. Maallaqa sana kennuu fi dinnaan asumaan hangaasaan bahee maraatee namichi tokkos ijoolleen keenya of ta'a deema ammaan booda nama jalan deemina isa kan maalitti nu maallaqa hangaasaadhaaf buufnuu jennaan asumaan hangaasaan keessaa cubbulu jedhee dhaqee gara bilchiginnaatti galee. Amma osoo mata duree keenya keessaa hin baane gaggabaabsaa deemna. Mata duree keenya keessaa osoo hin baane amma hiriira arraan tana Jimma irratti taasifame kana bilchiginnaan qindeessite ummata ittiin tisheertii fi maallaqa adda addaa kannitee fi bifa karaa nagayaatiin jechuudha osoo rakkinni tokko hin uumamin jechuudha hiriirri san bahamee dhuma. Hiriira itti aanuuf amma Jawaar Mohammadis barreessee jira. Nutiifillee carraa akkanaanuuf kan nu qabanii walqixxummaan haa eegamu. Akkuma isaan deeggartoota isaanii nu garsiifatan gaafa deeggartoonni keenya gabbahee nu guruu galma nu dhorkachuu waan akkas akkasii. No. Maal dhaamsa maal qabdaaf biltiginnaanii magaalaa Jimmaa sana keessatti dagaagdeerti. Tokkoffaa ergi firiidamii yookiin immoo seeraaf heera eegamee jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad gaafa dhaabni isaa yookiin immoo dhaabni kafaa'oo jechuudha. Dhaabni mararaa guddinaatiin kan durfamu gaafa deemu jechuudha. Dura mararaan guddinaa OMN irratti OBN irratti ba'ee uummata Jimmaa dhugaas sobas haa ta'u uummata Jimmaa dura bu'ee dhiifama gaafatee ka'ee sanaan booda inni gara Jimmaa deemu malee gara Jimmaa deemu. Yoo sobas haa ta'u ani kosiin jedhee sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u wantichi kuni dhiifama nama gaafachuun koo guddina. Xiqqeenya nama xiqqaatu nama sammuu hin qabnetu dhiifama nama hin gaafanne jechuudha. Nama hin barannetu dhiifama nama hin gaafanne. Okay, araatanaati osoo waa takka naan hin jeeni. Obsaan kuni no problem dhufee waa Jaafar wayis hin jeenan jedhan. No kuni dhiifama na gaafata akkanuma dhuftee dhiifama naan ni jetta. Maaliifi wantichi kuni yeroo baay'ee kan nu ittiin xiqqeeffamaa turre Oromoo keessaa kan mataa ittiin gannudhaa turani waan kanaani. Si galee Oromoo keessaa kan nu mataa gad ittiin dhaamaa jiru kan yeroo baay'ee ittiin arrafamaa jiru waa kanaati. Waan dhaabaa nan galchoona si galee waan dhaaba biltiginnaa waan kafaa'u nan galchoona si galee. Abbaan barbaade yoo barbaade tasfaayeen deemee siltaanii irraa bahu. Garuu immoo kan na dhibu maanni sababii nu halkaniif guyyaa xiqqaan illee guddaan illee gabbaatee afaan irratti xaragattu jechuudha. Wanticha kana mararaan guddinaa sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u jechuudha. Waan kana gabba'ee ilmaan Jimmaa dhiifama wantichi kun yookiin soba yookiin dhugaadha jedheera jedhee uummata keenya gabba'ee ifaa godhu. Kanaadha. Kanaan booda gara Jimmaa deemu. Karaa seeraatiin fakkeenyaaf amma Jimma irratti qophiin qophaa'aa uummanni Jimmaa achirratti hirmaatanii jechuudha. Warroonni mormii kana qabu gaafii gaafachuu danda'a. Waan barbaadanirra achi waan kana jettee jirta face to face jechuudha. Fuula duratti jechuudha. Fuulaan akkana wal harkanii gaafachuu danda'a. Waan hedduu nama. Inni immoo sana waa tokko si kaasa jechuudha. Abbaan barbaade dhaaba barbaade yoo filate atamma
dhaaba kafaawwan filanne yoo bilisignaa filatte ati Oromoo miti. San mirga keeti. Ati Oromoo miti kanuma qofa naa deebisi. San mirga keeti gaafa. Khalaas namoonni baay'een maaliif ati yoo kaatee kafaawwan dhiiftee yookiin deemtee bilisignaa deeggartee ati Oromoo miti.